السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama akkam jirtu barattootaa fi hordoftoonni yuutuubii chaanalii Barsiisaa Jamaal. Tole egaa har'as deemnee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin qabadde isiniif dhiyaadde. Egaa mata dureen keenya har'aatis Gilgaala keessa deebiiti. Gilgaala keessa deebii boqonnaa 5 akkaataa namoonni baay'een koomentii jalatti Gilgaala keessa deebii kana nu dalagi jettanii baay'een keessan kan na gaafachaa turtanii. Mee tole egaa har'aan tanaas yeroo boqonnaa kanaatti itti fayyadamtaniiti isuma kana qayyabattan yookiin akka itti dalagamu ilaaltan jee isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akkasuma gara gaafii tokkoffaatti tola jennee haa seennu. Danaa gama mirgaa jiru irratti daa'een jechuun kana daadhaan ga'eetti kan jiru paralaalii aadhaa hanga baatti kan jiru kanaaf paralaaliidha ja'a. Yoo safarri kofa daa irratti uumame bakka kanatti kan uumame 40 digirii ta'ee fi akkasumas safarri kofa caa baa 110 yoo ta'e safarri kofa caa baa 110 ta'e gatii maa fi naa barbaadi jaa. Gatii maa fi naa barbaadi. Maanis asitti kan argamu kana akkasuma naanis kofa alatti argamu isa kana jechuudha. Egaa akkuma laallu sarara kanarratti rooyni kun lamaan waltarree ta'uunsaa rooni lamaan waltarree yeroo ta'etti sararri inni gara keessaatiin akkanatti dhufu kun sararri tokko gara keessaatiin yoo akkanatti dhufe kofoonni keessaan cinaachaa walitti galoodha. Kofoonni kunii fi inni asiin uumamu kun walitti galoodha. Egaa kanaaf kofoonni keessaan cinaachaa walitti galoodha yeroo jennu asitti 40 digirii yoo ta'e asiinillee gara keessaa kanaan 40 digirii ta'a. Asiin 40 eegatee bakki kunis 40 taati. Kanaaf bakki kun 40 ta'uu eega barree booddee naan keenya meeqa ta'a? 40 ida'uu naa walqixa 180 ta'a qofa qajeelaa waan ta'eef kanaaf hir'isuu 40 jennaa. Hir'isuu 40 gama lachuutti 40 irraa hir'ifna waan ta'eef naan keenya 40 yeroo irraa hir'ifnutti 180 irraa 40 yeroo hir'ifnu 140 digirii ta'a. Naan 140 ta'a. Isa booddee maa barbaanna? Maa barbaaduunis baay'ee salphaadha. Egaa kofa keessaa maarraa kana fi hundaa'u argannee jira. Safarri kofa keessa rog-sadee tokko digirii 180 waan ta'eef isa kanaaf ga'amma keessa kanaan qixa bakka alaan naan uumame kana gara keessaatti 40 digiriidha waan ta'eef 40 digirii waan ta'eef kan nuti barbaadu qabnu maadha? Maa ida'uu 40 ida'uu 110 walqixa 180 ta'a. Kana jechuun maan walqixa ni ta'a. Maa ida'uu tole bakka maatti maa ida'uu 150 ta'a. Maa ida'uu 150 ta'a. Amma gama lachuurraa maal hirrifnaa? 150 yeroo hirrifnutti 180 irraa 150 yeroo hirrifnu 30 ta'a. Kanaafuu maan keenya meeqa ta'a? Bakka kanatti maan 30 ta'a jechuudha. Innis yoo walitti idaane nuuf mirkaneessaa yoo jenne laaluu dandeenya jechuudha. Akkamitti yoo jenne 40 ida'uu bakka maatti immoo 30 ida'uu 110 yoo jenne 70 ta'a. 40 ida'uu 30 70 ida'uu 110 walqixa 180 ta'a. Karaa biraatiin ammoo ida'amni safara kofaa keessaa maddi isaa hin ta'inii lamaan maa ida'uu 110 walqixa ni ta'a. Naa gatii naa isa asitti arganne kana jechuudha. Naa meeqa arganne? 140 arganne. 140 arganne. Gama lachuu 110 irraa hirrifnaa asittis 110 yeroo irraa hirrifnutti maan walqixa ni ta'a.
afurtama irraa dhibbaaf kudha yeroo hirrifnu soddoma ta'a jechuudha. Akka kanattis soddoma ta'a. Inni itti aanu gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaa yoo dheerinni roga iskeerii tokko 444 roga iskeerii tokko danaa iskeeriiti haa jennu. Danaa iskeeriiti yoo ta'e dheerinni roga tokko 12 yoo ta'e roogni hundinuu 12 ta'a. Roogni hundinuu 12 ta'a. Maaliif danaa iskeeriiti waan ta'eef. Sarbii isaa jechuun ammoo isa kana sararaa gidduu bahu kana jechuudha. Egaa kana jechuun lachuu walqixa waan ta'eef 12 baay'isu 12 iskeerii ida'u 12 iskeerii walqixa ni taha. Isa kanaan caa yoo jenne caa iskeerii jenna. Isa booddee 144 ida'u 144 walqixa caa iskeerii jenna. Then 4 ida'u 4 8 288 walqixa ni taha caa iskeerii jenna. Kana booddee caa iskeerii walqixa ni taha 288 gama lachuu under radical goona square root goona jechuudha. Caan square root goonu caa iskeeriin caa ta'ee ba'a 288 yoo jennes 288 jechuun 144 baay'isuu 2 square root jenna. Caa walqixa ni ta'a 12 square root 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu sarbiin iskeerii kanaa 12 square root 2 ta'a. Gara gaaffii sadaffaatti yoo dhufnu gaaffii sadaffaan akkam jaa kortuun yookiin solloma jennaa yookiin masalaalii isa jennu solloma yookiin kortuu mana ittiin koran mana ittiin kan yaabbatan jechuudha. Dheerinni isaa 5 saantimeetira. Fakkeenyaaf kun akka manaatti yoo fudhanne kortuun mana ittiin koran kun akka kanaatti yoo ta'e inni kun 5 saantimeetira dheerata. Akkasuma egaa dheerinni mana kanaa fi miila kortuu kanaa gidduu immoo 3 saantimeetira yoo ta'e dheerina dhaaba manaa barbaadi jedhee dheerinni dhaaba manaa kun barbaaduudhaaf maal goona 3 iskeerii ida'u dheerina dhaaba manaa akka baa iskeeriitti yoo jenne kortuu yookiin masalaalii kana immoo 5 iskeerii jennee yoo fudhanne 3 iskeerii walqixa ni ta'a 9 ta'a. Ida'uu baa iskeerii walqixa ni ta'a 25 yoo jenne 9 irraa 9 waliin bada 25 irraa 9 yoo fuune 16tu hafa. Baa iskeerii walqixa 16 kana jechuun baa iskeerii walqixa 16 jechuun gama lachuu iskeer ruut goona. Asittis iskeer ruut goona 16 kanaas. Sana booddee baan keenya yookiin dheerinni dhaaba manaa 4 saantimeetira yookiin 4 meetira ta'a jechuudha. 4 meetira ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii afuraffaadha. Dheerinni haayipootensii rog-sadee qofa sirrii tokko dheerina miila isa gabaabaa 8 caala 6. Dheerina isa miila gabaabaa san hin beeknu waan ta'eef akka eksiitti yookiin akka xaatti yoo fudhanne xaa ida'uu kee 8 akka haayipootensisiiti. Akka haayipootensisiitti yoo ta'e akkasumas dheerinni miila isa dheeraa ammoo miila isa dheeraan 12 waan ta'eef garuu miilli isa gabaabaan hin beekamin san iskeerii goone akkasuma miila isa dheeraa ka beekame 12 kana iskeerii yoo goone miila haayipootensii kana iskeerii godhu wajjin wal qixxeedha. Kanaaf gama haayipootensii kana iskeerii yeroo goonutti taa iskeerii ida'uu 2 xaa 8 ida'uu 8 iskeerii jenna. Ida'uu 8 iskeerii walqixa ni taha. Taa iskeerii ida'uu
dhibbaa fi 44 ta'a jechuudha. Kana booddee egaa okay, lama xaa baay'isuu 8 jechuun 16 ta'a. 16 xaa ta'a. 8 iskeerii jechuun ammoo 8 iskeerii jechuun 64 ta'a. Okay, walqixaa jidduu isaanii walqixaa jira waan ta'eef kana jechuun akka gatii xaa qoftiitti kan fudhannu. Inni kun ammoo akka a iskeerii ta'u baa iskeeriitti kana jechuun akka caa iskeerii isa silaa jennutti maal jennaa xaa ida'u haayipootinaasiin jechuudha. Xaa ida'u 8 iskeerii jennaa. Akka baa iskeeriitti immoo akka baa iskeeriittii fi akka a iskeeriitti kan nuti fudhannu gatiin hin beekamne san xaa iskeerii yoo jenne, gatiin beekame immoo 12 iskeerii yoo jenne. Tole kana booddee akka xaa ida'u 8 iskeeriitti inni fudhannu kun xaa ida'u xaa ida'u 8 iskeerii kan jennu kun qoftiin xaa iskeerii ida'u 2 xaa 8 ida'u xaa iskeerii ta'a. Kana jechuun xaa iskeerii ida'u 16 xaa ida'u 64 ta'a. Akka a iskeeriitti ammoo xaa iskeerima qofa fudhanna ida'uu jennee. Akka baa iskeeriitti immoo 12 iskeerii gugunu 144 ta'a. Kana booddee inni kun walqixaa jira asitti. Okay, jara kana gaafa walitti dabarsinu yeroo walitti dabarsinu xaa iskeeriidhaa fi 8 okay, gara tarmiiwwan wal fakkaatu walitti dabarsuutti gaafa deemnu xaa iskeerii ida'u 16 xaa ida'u 64 walqixa ni taha. Xaa iskeerii ida'u 144ti. Xaa iskeerii ida'u 144ti. Amma jijjiiramaa gara jijjiiramaatti hogguu dabarsinu xaa iskeerii yeroo irrifnu 0 ta'a. Ida'u akkasuma 16 xaa akkuma jiru dhiifannaa. 16 xaa akkuma jirutti yoo dhiifanne kana booddee ida'u 64 fi 144 kan jiru wal bira yoo finne asii xaa iskeerii balleessee jira. 16 xaan wal qixa ni taha. 64 irraa 64 yeroo irrifnu 14 irraa 4 0dha. 14 irraa 6 jechuun 80 jala 16 yeroo irrutti gatiin xaa wal qixa ni taha. 16 jala 16 asitti 16 jala 16 80 jala 16 xaa wal qixa ni taha 5 taha jechuudha. Xaan wal qixa ni taha 5 jechuun kun roga isa gabaabaa miila isa gabaabaa san jechuudha. Miila isa gabaabaan 5 ta'uu eega beeyne miila isa gabaabaa kana irratti 5 kana irratti yoo 8 idaane haayipootinaasii keenya arganne. Haayipootinaasiin 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu haayipootinaasii kana gaafateef haayipootinaasiin 13 ta'a. Miila isa gabaabaa yeroo nu gaafateef miilli isa gabaabaan ammoo 5 ta'a jechuudha. Miilli isa gabaabaan 5 ta'a. Inni itti aanu gara gaafii 5ffaati. Gaafii 5ffaanis baay'ee qallaalii kan ta'edha. Gaafii 5ffaadhaaf naa iskeeriin jenna. Naa iskeerii wal qixa ni taha
afur baay'isuu ida'amni isaanii 13 ta'a. 13 afur baay'isuu 13 walqixanii ta'a 52 naa iskeerii gama lachuu under radical goona. Kanaafuu lama raadikaala jalatti 13 ta'a jechuudha. Naan lama raadikaala jala 13 ta'a. Akkasuma yaa yoo barbaanne yaa iskeeriin walqixa ni taha 9 baay'isuu 13ti. 9 baay'isuu 13 jechuunis 117 akkas ta'a gama lachuu under radical yookiin iskeer ruut goona. Yaan walqixa ni taha 3 raadikaala jalatti 13 ta'a. 3 raadikaala jala 13 ta'a jechuudha. Yaani inni biraa h'dha. H barbaaduudhaaf ammoo h iskeerii walqixa ni taha. H iskeerii walqixa ni taha 9 baay'isuu afuriiti. 9 baay'isuu afurii 36 ta'a. Both side iskeer ruut goona under radical yeroo goonutti h walqixa ni taha. H walqixa ni taha 6 ta'a jechuudha. H walqixa ni taha 6 ta'a. Inni itti aanu immoo gaafii baadha. Baas tole gaafii baa kanaaf yeroo barbaannu baadhaaf yeroo dalanitti echiin nuu kennamee jira. Echiin keenya 9 saantimeetiraan nuu kennamee jira. 9 saantimeetira eega nuuf kenname 9 saantimeetira kana h iskeeriin foormulaan nuti qabnu h iskeeriin walqixa ni taha k baay'isuu 8ti. Kana jechuun kdhaa fi 8 kana yoo walitti baay'ifne h iskeerii wajjin walqixxeedha jechuudha. Egaa h'n keenya 9 iskeerii jechuun ammoo 9 iskeerii jechuun 80 takka taha walqixa ni taha. K jechuun ammoo k baay'isuu 8 jechuun 8 k argachuudhaaf jala 8 gama lachuutu jala 8 jenna. Yeroo kana kaan keenya walqixa ni taha 10 tuqaa takka 25ti. 10 tuqaa takka 25 k harkannee jirra. Kana booddee maal barbaannaa yoo jennee maadhaa fi zaa barbaaduu dandeenya. Tole egaa maa barbaaduudhaaf maa iskeeriin walqixa ni taha. Maa iskeeriin walqixa ni taha. K baay'isuu k ida'uu 8ti. Then bakka kaatti 10 tuqaa takka 25 qabna. Ida'uu 8 jenna. Alaan ammoo ammallee 10 tuqaa takka 25 itti baay'ifna. Isaan lamaan kana walitti idaanee yeroo keenyu 18 tuqaa takka 25 taha baay'isuu 10 tuqaa takka 25 yoo jenne isaan lamaan kana yeroo walitti baay'ifnu ammas 220 tuqaa wayii ta'a. 220 tuqaa wayiin kun eenyu wajjin walqixxeedha? M iskeerii wajjin walqixxeedha. Kana booddee egaa m iskeerii walqixa ni taha jenna. M iskeerii walqixa ni taha 220 tuqaa 3 jennu gama lachuutu iskeer ruut goona. Gama lachuu iskeer ruut gaafa goonu m keenya walqixa 14 tuqaa wayii ta'a. 14 tuqaa takka jennu m keenya walqixa 14 tuqaa takka dhufa. Kana booddee zaa barbaaduun salphaadha jechuudha. M's eegarkannee kees eegarkannee zaa barbaaduun salphaadha. Zaa keenya barbaaduudhaaf ammallee zaa iskeerii walqixa ni taha 18 jechuun k gadi harkanne sanii fi 8 yoo walii idaane jechuudha.
kaarratti 10 ka arganne 10 tuqaa takka 2 5 san ida'u 8tu 18 tuqaa 8 ጊዜ ittaanu 18 tuqaa takka 2 5 ta'a. Isa kana baay'isuu 8 yeroo waliif baay'ifne zeddiidhaa wajjin wal qixxee ta'a. Z iskeerii wajjin wal qixxee ta'a jechuudha. Kana jechuun z iskeeris iskeer ruut goona. Gatii asitti argannu kan 8 baay'isuu 18 8 baay'isuu 18 wajjin 8 baay'isuu 18 tuqaa takka 5 takka 2 5 kanaa wajjin waliif baay'ifne iskeer ruut yeroo goonutti iskeer ruut yeroo goonu gatiin nuti argannu tole egaa zaa iskeeriin keenya zaa iskeerii wal qixa ni ta'a. Gama lachuutu zaas raadikaala jala keenye 18 baay'isuu 18 tuqaa takka 2 5 baay'isuu 8 jechuun 145 dhufa. Gama lachuutu iskeer ruut hogguu goonu iskeer ruut yeroo goonutti meeqa ta'a? 12 z wal qixa ni ta'a. 12 tuqaa 04 ta'a. Kun gatii zaatii jechuudha. Gatii zaatis akka kanatti arganna. Inni itti aanu gaafii jahaffaa danaa kana irratti abaacaan rog-sadee kofa sirrii yoo ta'u safaraan baan safaraan kofa baa digirii 90 yoo ta'e safaraan kofa baa digirii 90 asii baa kanarratti kan uumamu jechuudha. Fi safarri aacaan ammoo inni dheeraan kun haayipootensii rog-sadichaati jaa. Haayipootensii rog-sadichaati jaa. Egaa asirraa baa faa yeroo barbaannu baadhaa fi faa yeroo barbaannu baa faa barbaaduudhaa fi akkasumallee eefaa barbaaduudhaaf akkasumallee aabaa barbaadi jaa. Kunis baay'ee salphaadha. Asitti rog-sadee isa xiqqaa kanarraa kan nuti agarru haayipootensii 5 nuu kennamee jira. Haayipootensii 5 nuu kennamee jira. 5 iskeeriin wal qixa ni ta'a. Wal qixa ni ta'a. 3 iskeerii ida'u roga gartee daadhaa hanga eetti jiru kana daadhaa hanga eetti kan jiru kana jechuudha. Daadhaa hanga eetti kan jiru kana wajjin yoo walitti daane fakkeenyaaf kanaan baa iskeeriidha yoo jenne 25 iskeerii hir'isuu 9 25 hir'isuu 9 wal qixa baa iskeerii ta'a. Kun 25 irraa 9 gaafa kaafnu 16 ta'a wal qixa baa iskeeriidha. Gama lachuu iskeer ruut yeroo goonutti baa wal qixa ni ta'a 4 ta'a. Kana jechuun gaa wanti nuti gaafatamne roga gartee baadhaa fi hanga faatti jiru arganna jechuun isa daadhaa hanga ee jiru arganne jechuudha. Daadhaa hanga eetti daa'een meeqa 4 eegatee baadhaa hanga faatti kan jirus 4 jechuudha. Danaan kun danaa reektaangilii waan ta'eef jechuudha. Danaan as keessatti uume kun reektaangilii waan ta'eef inni biraa dheerina faadha. Irraa hanga faatti kan jiru asirrattis rog-sadeen kun rog-sadee kofa sirriidha. Haayipootensii isaa 10 roonni inni tokko immoo 8 nuu kenname. Kanarraayis kan nuti barbaannu akka aati yoo jenne eefaa kana barbaannaa yoo jenne eefaan akka aatti yoo jenne a iskeerii ida'u baa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Wal qixa ni ta'a. Caa iskeeriiti yoo jenne akka a iskeeriitti hin jiru. Akka baatti ammoo baa iskeerii kan nuti goonu 8 iskeerii yoo goonee fi akka caa iskeeriitti ammoo 10 iskeerii yoo goone a iskeerii wal qixa ni ta'a. A iskeerii wal qixa ni ta'a. Asii ida'u 8 iskeerii jechuun 64 wal qixa ni ta'a. 10 iskeerii jechuun ammoo 100 ta'a. Gama lachuurraa 60 fi 4 yoo hirrifne akkasuma 64 asittis yoo irraa hirrifne a iskeerii wal qixa ni ta'a.
dhibba irrisuu 64 jechuun 36 wal gama lachuu iskeer ruut goonaa a wal qixa ni taha jaha tahaa jechuudha. Roonni aan wal qixa jahaati arganne jechuun egaa aan wal qixa haa xiqqaan kun wal qixa jahaati arganne jechuun aan eenyu wajjii wal qixxeedha faadhaa wajjiin wal qixxeedha faanis wal qixa jaha faa arganne jechuun kara biraa faan eenyu wajjii wal qixxeedha faan wal qixa ni tahaa daa baadhaa wajjii wal qixxeedha kanaafuu jahaa jechuu daabaanis wal qixa jahaa ta'a daabaa arganne jechuun isa daabaa kanaa fi sadii yoo walitti daane jahaadhii ta'uu sadii wal qixa eenyu aabaa arganne jechuudha. Kanaafuu roonni aabaan nuti gaafatamnees meeqa ta'a jahaadhii ta'uu sadii wal qixa 9 ta'a jechuudha. Akka kanatti kan gaafatamne hundaa'u barbaannee jirra. Mee gaaffii torbaffaa keessaa takkaa fi lama akkas dalagee isinitti haa argisiisu. Gaaffii torbaffaan maal jedha lakkoofsonni armaan gadii sadiin jiran lakkoofsa sadee paayitaagorasii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaanii murteessi jedha. Mee isuma tokko haa ilaallu asirraas fudhannee haa ilaallu. Faarra kan jiru yoo ilaalle meeqa jenneen isa 14 baay'isuu 14 14 baay'isuu 14 14 baay'isuu 14 akkasii tole kanaas akka a iskuweeritti 10 takka iskuweerii jennaa ida'uu akka baa iskuweeritti 14 iskuweerii jennaa wal qixanii ta'a akka caa iskuweeritti ammoo 15 iskuweerii jennaa zeen 10 takka iskuweerii jechuun 100 takkaa fi 20 takka ta'a ida'uu 14 iskuweerii jechuun ammoo 100 takkaa fi 96 ta'a wal qixanii ta'a 15 iskuweerii jechuun ammoo 200 fi 25 ta'a. Tole egaa jara kana yeroo walitti idaanutti asii 100 takkaa fi 20 takka ida'uu 196 yoo jenne jahaa fi takka 7 ta'a 9 fi 2 10 takka qabnaa takkaa fi takka 2 3 300 fi 17 wal qixa 225 yoo jenne jarri kun wal qixaa miti. Kanaafuu kun rog-sadee kofa sirrii miti yookiin garagaltoo tiyaaramii paayitaagoraas jechuu ni dandeenya jechuudha. Kun inni jalqaba A irratti dalagni garuu rog-sadee kofa sirriitii tiyaaramii paayitaagoraas sirriidha jechuudha. Inni faa irratti dalagni garuu tiyaaramii paayitaagoraasii miti jechuudha. Kanaaf tole egaa barnoota keenya har'aa asuma irratti kan goolabnu ta'a. Hordoftoonnii fi daawwattoonni hundinuu kanneen chaanalii kanaaf gartee maatii taatan laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Ammoo warreen gartee maatii hin ta'in ammoo akka saabskiraayib gochuudhaan maatii taatan jecha waan na dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Nagaan naaf turaa, nagaan naaf jiraadha.